Nagaa kun ajaa'ibaati horii dirree dhawaa harruma dalateechuu ni danda'ama. Bidir baabur jedhanii bakka sana kaa'adha. Hadiida baaburaarra wal geenye baaburri waa takkaa dirree dhawaa dhufne harruma baaburri dirree dhawaa dhufe furgoo 99 qabu. Arraan nagaa hawaasni naannoo Harargee hundinuu asitti argama. Muummicha ministeeraa deeggaruu fi isinoo akka jiraattota dirree dhawaatti akkamiin ilaaltan? Nutis duraallee maqaa kiyya siinifnee maqaan kiyyaa keessatti Muusaatii Khayirraa dhufellee Sabbiyaan jedhama. Yoo rabbii keenyaan taate warri keenya akka durjuu haraaraan jimaa fi bunaa hanga fuulaarra teessi. Haraaraan gabroo dhabdee saattalqaaf nama geessii jedhan. Hanga mootummaa ammaan duraa fuulumarra taa'uu turte. Mootummaan Abiyyiitii fi Talammaadhaatii fi Tajawaar Maammattuu saattalqaaf nu geesseeti. Inumaa akkuma jennuu wallaallee yoo deebifnee horammarre malee har'a yoo rabbii keenyaan taate akkuma nama karaa qiyaamaa dirree maasharaa jannatul firdoosi deemuun nu fakkaatti warra. Kan hisaabni Jibriil suillee nurraa dhume udkhuluu baabal jannaa jedhan nu fakkaatti inumaa. Tole gaamee Abiyyiin badhaasa Noobilii fudhatee jira. Gammachuun isin dhageemmoo maal fakkaata? Abiyyi irraa gara fuulduraan maal eegdan? Abiyyi gaa Noobel kun bara amma waan amma tokkooti malee qacaleedha. Qacaleedha mucaan gaafa dardarefaa Awurooppaa fi warra dachii fi warra samiillee ifiif tokko ta'ee bobbaasuu ta'a. Abiyyi ammallee wanirraa eeyinu yoo rabbii keenyaan taate dhiiga qeyroo warra faca'ee qeyroo bakka tanaan geesse tana gad deebi'ee qeyroo akka iyyaafatu. Ajaja qeyroon dhumteef dhiiga san ammallee akka jabaatee bakkaan gahu akka dhiyoo tana gartee deebisa adda addaa siddammar jechuun odaadha jeesanitti qeyroo bira gad deebi'ee manguddoo bira gad deebi'ee biyya tana duratti abbaa biyyaa jira amma inni abbaa biyyeeti. Waan biyyee keessa jiruu fi waan biyyee irra jiru hunda wal taasisee wal garsiisee badhaasa gurguddaa inni addunyaarra harkate kana ijoollee gad dabarsee akka kennuun irraa yaannaa jechuudha. Akkuma waliigalaattuu dhaamsi qabadda yoo jiraate carra isiniif laanne. Dhaamsini nan qabu Oromoo yoo rabbii keenyaan taate Oromoo wanni tuqaati isin jirtu. Aadaa Oromoo wanni isin qixxaawaati isin jirtu. Aadaan Oromoodhaa qilleensaa fi namaa fi saawaa fi dachii fi coqorsaa fi dhagaadhaa fi muka hundaadhaaf. Muknilleen Oromoo biratti lammiidha qaba maqaa qaba. Hadaallee maqaa qaba maqaadha qaba. Gaarrillee maqaa qaba. Raareellee maqaa qabdi. Gaarrillee maqaa qaba. Kanaafuu yoo rabbii keenyaan taate wanni nan Oromoodhaamu qabsoon Oromoo as geeyse bakka 99 bahuurra tokko taatanii namni isinii wadaaddaru hin jiru. Hundinuu akka qeeroo kanniisa kutabee isin galuu malee namni isin irraa godaanu hin jiru. Nama isin galu kanaaf bootaa godhaadhaa mannilleen dinqaa fi booroodha. Kadhalaa, kajabbii, kadibichaa, kasa'aa, kanamaa bakka hirribaa jedhanii qaba. Saniifuu galma kana qabu kanatti hulaa bantanii nama keenya akka ol nayxanii yoo rabbii keenyaan taate Oromoon humna takkaan waan barbaadde wadala raroon irra teessu rabbi si haa godhu yeesha kun baay'ee eebbama carrashaadha. Ammallee Oromoo raroo isin irra teessu rabbi isin haa godhu jaan Oromoodhaan guututti. Tole guddaa galatoomi. Tole mee duraan dursee maqaa keetii fi iddoo irraa dhuftan ibsuudhaan jalqabe. Maqaan kiyya Hussein Usmaan naan jedhani Gorroorraa hin dhufe. Tole gimee gaarraa muummicha ministeeraa deeggaruudhaaf qeyroo fi qarreen hawaasni bal'aan naannoo Harargee asitti argamee jira. Haalli asitti agartan maal isiniif fakkaata? Hedduu haala gammachiisaadha. Muummichi ministeeraatis waan silaarraa eegamu hunda wallaahi akka nama tokkotti bahee je'eetii yaada. Maaliif Oromoon nama bulchitu jedhaniitii gartee masaanuunna teenya waan biraa haasawan. Oromoon akka nama bulchitu addunyaa garsiifnee jirra jecha. Dhugumaanuu gurbaan kun ilma abbaa gadaa ta'uu isaa ilmaan abbaa gadaa tokkichi as bahee kana gaayi marti keenya kana addunyaa nu haa beektu. Oromoo jechuun Abiyyi jechuun Oromoo jechuudha. Kanatti ka beekaniin jaa. Tole egaa muummichi ministeeraa hojiiwwan gaggaarii hojjeteeti kan badhaafame gara fuulduraatti isarra maal eedan? Dhugumattuu hay bargana amma tokko ka dalage hin dalagne bar gana dalaga bar gana kanaafuu kunitti xiqqaatatti guddatu ammallee fuuldura kan amma maqaa sababa kanaan shallamame sababa biraatiinis gana shallamamu ta'a. Maaliif gurbaan kun Oromoon jibban namaan qabdu jaalala namaa qabdu
Abbaa gadaatitti deemaa jira. Aadaan abbaa gadaa sun addunyaa dursitu. Addunyaan beeyti bar dimokiraasii abbaa dimokiraasii Oromoon jechaan. Aadaa abbaa gadaa kanaaf waan deemuun namnummaan isa qixaatu hin jiru gana milkaa'aa tanaa ol gana shallamama. Gana shallamama warri isaa fi gartee warri isaa wajji jiru hundinuu akkanaan jaara. Tole egaa akka dhumaatti egaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti yeroo muraasaas hookarrii hamaan ka'aa jira. Kanaa wajjin wal qabsiisuun mee dhaamseetti qabdi yoo jiraate. An kanneen jiru yaa dhiiroo akka jaan hadiisa tokko jira. Haasinni shaamaadha jaan. Shaamaan siif ibsaa inni gubatee dhuma beeyta. Namni inni haasidu san nama ifuuf san jechaadha. Shaamaan haasida san inni dhuma jecha. Amma shaamaan yoo galgala qabsiifte sa'a lama keenyaan dhumeemi. Yaaboo haasidummaa ofirraa dhiisaadha. Maqaa obboleeyyan keessan jara keenyaa wajjin qabsaa'ee rorroo wayyaan eessan jalaa isin buqqisellee balleessinaadha. Ilmaan amaaraa kanaan hin jaabar. Saatanaayit moomarree jaaniin. Histiin haasinni akka shaamaa sanii gubattanii dhumtanii. Oromoon bahara kana gubattanii dhumina. Gaastiriikinis hin dhumina. Taraan tun olirraa rabbi biraa gad dhufte. Duraanis qudurmaa ukkaamse Oromoo waa isin ukkaamsine nuuf ukkaamse. Ras gobanaa fa'aan ukkaamsee barrogaa amaara jaanaan xiqqoo taphana fakkaatti. Amaarri nu ukkaamsuu hin danda'u zalaalamu maa'u kan ukkaamse Oromoodha. Oromoo adda caphee Oromoo ukkaamse. Oromoo walii galte yaa saatanaawit gaastiriikiin hin dhuminaadha. Hinaafaan gaarii rabbiilleen hinaafaan jaalatu beeka. Yoo rabbii keessanii sollamuu feetan malee. Hayyoota keessan qabsaa'ota keessa warra dhaabaa amara kana maal maqaan isaa Adibbaa warra qabsaa'ee wayyaanee akkasi mataa isin cabse san isinirraa kaase kanallee maqaan balleessina. Saahibootan abiyyi warra hojii qabsaa'e san isaanillee maqaan balleessinaati. Harka if kennaa guututti Oromoon gartee taraa teenya nu miitanii isin miina nama juuminuti. Miidhaa dabarte oomfii jaaje abiyyiin qaata oomfii dhiifama jenne nuti. Miidhaa biraa nurratti haaluu san nurra baajettanii sodaatinaadha. Haaluu isinitti hin baanu. Tokko taanee nuti obboleeyyanii wajjin biyya tana haa jijjiirru beela jalaa haa baanuu jaan. Tole guddaa galatama. Galatoomaa isinis galatoomaa. Tole mee duraan dursee maqaa keetii fi duraan dhufte ibsu. Ali Mahammad Jaanii ani hedduulleen dubbadhu. Duuba bitti tun teenya yoo rabbi je yoo ammataa gartee 150 keessa gakkutanillee arra hireetan rabbiitu fidee arra irra nu aanse rabbi irraa nu raffise ajjannu gartee nuti ajjannu bootaan nuti ajjannu ajjarta keenyalleetu maqaa qaba dachii tana dhiisi gaara qabii iddayyullatti maqaan kanuma Oromoo dubbatama mazgaba tokkollee waan qaban kani maqaa isaaniitiin yaama waa hin dhageenye yoo rabbi je hinaaftanii hin dhuminaadha naamusa taadhaa jennaan nuti waan ni dhaamne kabajaatu ammallee akkana nu godhe kabajaan tun gartee ogguu ulfaattee booda gartee deebite namoo hurreessiti arrallee waa ibiddaan isin hurreessinee ibiddaan amata 150 roonyeeti arra rabbii reefite naamusa keessan godhataa hanganuma dhaamnaa nuti. Tole guddaa galatama. Galatoomne.